Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Seenaa goota keenyaa Koloneel Aliyyii Cirrii isinitti himaa amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa. An Sablee Alamuuti. Aliyyii Cirriitu beeka isa beeka karaa dhoombirii dhukaate. Koloneel Aliyyii Cirrii godina Baalee aanaa Daaloo Mannaa ganda Cirriitti bara 1921 abbaa isaa Cirrii Jaarraa fi haadha isaa Badhaasoo Miinaa irraa dhalate. Koloneel Aliyyiin ijoollummaa isaatirraa eegalee lolaa fi adamoo baay'ee jaallata ture. Adamoo kanas kan gaggeessaa ture obboleewwan isaa Abdurrahmaan, Awwaluu, Usmaan, Isiyaaqii fi Harbisee Sannaateetti wal waraanuun Shaambal Baqqalaa ajjeesuun loltoota isaa hedduus barbadeessuun injifannoo argataniiru. Mootummaan Haayile Sillaasee loltoonni isaa dhumachuu ergaa dhaga'ee booda hoomaa waraana baay'ee erguun abbaa Aliyyii Cirriin akka qabamu godhe. Ergaa qabameen booda mana hidhaa Gubbaatti hidhame. Waggaa 5 achuma Gubbaatti mana hidhaa keessas ture. Waggaa 5 booda qaamni mootummaa Haayile Sillaasee umurii guutuu hidhuurra gumaa nama ajjeestee kanfalii ba'i jedheen. Cirriinis qabsoo waan itti urgaa'eef kaffalee ba'e. Ergaa hiikamees madda walaabuutti deebi'ee galuunis maatii isaa fi ijoollee isaa maalirra akka jiran ergaa hubatee booda Aliyyii Cirrii, Awwaluu Cirrii, Abdurrahmaan Cirrii, Usmaan Cirrii, Isiyaaq Cirrii fi Harbisee Cirriin waraana akka baran taasise. Gabrummaa mootummaarra ga'uun kan aare Koloneel Aliyyiin qabsaa'uuf umurii isaa 12tti gara bosonaa seene. Qabsoo isaa jalqabaa Muhammad Gadaa Qaalluu wajjin godhee Baaleetti yeroo Aliyyii Cirrii ijoollee turetti qabsoo kan jalqabe Muhammad Gadaa Qaalluutti. Aliyyii Cirrii faana lola Muhammad Gadaa Qaalluu irraa baratan. Muhammad Gadaa qawwee Xaaliyaan irraa bara 1938 argateen sirna nafxanyaa irratti lola jalqabee sirna Haayile Sillaasee sanarraa Oromoof Xaaliyaaniif wayya jedhu Haji Adamtiinaa seenaa Koloneel Aliyyii fi hacuuccaa bara sanaa yoo himan sirni nafxanyaa Muhammad Gadaa Qaalluu irratti karaa sadiin duula irratti bane. Isaanis karaa Gadab Raamii, Walda Mikaa'el, Mulluu Daadhii Sannaataa, Hangutee Manniisaan lola guddaatu ta'e. Waraana kanarratti gootonni Oromoo sadan Huseenonni loltoota nafxanyaa 56 ajjeesuun wareegamaniiru. Waraanni Muhammad Gadaa Qaalluu lafee hiikkachuu jalqabe. Isaanis Raayituu Galdii seene. Booddees qabamee mootummaa Haayile Sillaaseef dabarfamee laatame. Mana hidhaa Gobbaattis summii nyaachifamee ajjeefame. Aliyyiin qabsoorra odoo jiruu Jeneraal Waaqoo Guutuu qabsoo jalqabuu yeroo baran waliin qabsaa'uuf dhaqanii itti makaman. Kunis Koloneel Aliyyii dura uummata biratti qabsoon beekamaa waan tureef Jeneraal Waaqoo hedduu gammachiise. Sana booda Koloneel Aliyyiin qabsaa'ota yeroo duraanii yeroo sirna nafxanyaa sanii haalli isin ittiin qabsaa'aa turtan maal fakkaata? Eenyuufaa wajjin qabsooftanne? Koloneel Waaqoo Guutuu, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Adan jedhama. Guddaadha namni akkatti yookaan. Akkasaa kan akka Hajii Goobanaa, Yuuboo, Sammoo Kormee, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Adam Jiiloo, Koloneel Dubroo Waaqoo, Koloneel Useen Bunnee, Koloneel Kadir Waaqoo fa'aa waliin diinaan lolaa ture. Koloneel Aliyyiin bara 1957 waxabajjii keessa Oborsoo aanaa madda walaabuutti nafxanyaa muudes waraaneera. Kana malees aanaa Daaloo Mannaa fi madda walaabuu kan daangessu Malkaa Amanannaa irratti guyyoota 7 nafxanyaa saamichaa fi weeraraaf bobba'ee akka hin dabarre dhorkeera.
Iddoowwan akka Cammaarii, Horii Korree, Tulluun Araaraa, Tulluu Hambisoo keessatti nafxanyaa waraanee injifateera. Akkasumas iddoowwan akka Gubbaa, Daalloo, Angeetuu, Bidiree, Oborsoofaatti goota nafxanyoota nagaa dhorkee ture. Magaalaa Oborsootti waraanni Aliyyii Cirrii waraana nafxanyaa barbadeesseera. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment torbaniin seenaa gootota keenyaa kan isin biraan gahu argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Torban immoo seenaa goota biraadhaan walitti deebinaa. Nagaan tura. Aliyyi Cirriitu beeka isa beeka karaa dhoombirii hin dhukaate iftuuti yemmu gadamsidiin shoobaye tulluu naanna'ee gadamsidiin shoobaye iftuuti yemmu gadamsidiin shoobaye tulluu naanna'ee gadamsidiin shoobaye.